Olsena. Sena Aisha Abbe Abdata Falmata Hussein Sena Mando Sikko wali Shergoda Kero Biya enyo hanuma na textina god Olsena wali Shergoda Hussein Abba Oromo Facebook harea sena da wali share goda da Facebook khana guddisa da follow goda tokkicha mi daga tola wa alaikum salam abshiro jatani anisif abdi Muhammad Osman Yasmin Kadir Musa welcome Facebook kun harea wal barsisa wali share goda invite you goda maybe yoni yero kadde radu badani guddata Abdul Shakur Tumba welcome Kanjiru wal Arga welcome Yeron Geise wa alaikum salam Aman Usman Yom Fete all right baganagan dufta nam ibbasu dum geysa ma sha Allah Muhammad Abdul Razzaq hay Judy Haji Jamal bilisumma Oromo Fawzia Kadir welcome isin hundi baganagan duftani Najib Jamal Abu Huzaifa Khamil Umar ما شاء الله تكتي بردد متشو چرچرا دگلي جيرو welcome اللما شفا اوكي خليف بخر سيفو محمد Ahmad Usman Abu Hidmatan nam dibala ma fi geysan ma sha Allah isin tabaru Facebook kan hordo ful isin tabaru hadurana raj fani okay sabontu saba Bahar Ahmad Taha Musa Lilisa Duga Shamsu Amko Mukmaharan ka makandur Facebook ay rakam ni arkada jir waka hare sabontu Oromo wagga saddeed dura si hordofaa ture jajjabaadhu sabontu Oromo hayawi Shukri Saif Abdul Karim makan abba fi khidtukuma bullowaya sawo khadiro ilo isabad هيه بغنغان دفتني والاركا غارين سنين جاء عبدي ورو ويلكم
Bala Gofare, welcome. Okay. Abu Zahir. Ibsitu Muhammad. What happened? Okay. Aye. Baganagan Duftan. Fayyata. Facebook na wali share ko da full dress for the fada live nin sena. Kaysattu amarra egale ofi da dalagan injirtu ni ayyane fanna ayyane biyahanati haga barahara. I'll be off. Mananjira live khara YouTube khara khanas khara maka anwar jus isnifin ufawul borsina denya khana turban lamadam banne I was so busy وزر أمريكا دا بدأت تري دلقانت يو وزر أولتي دا ورين وزرها ما خرا دمتن بقد دمتنين سنجا أمريكا ننجتو كيدو أمتي مقالا قوتمت ديستروي تاتفاج جرا نما خيني خيش خيسا ميد أمي انقمان لغيني قرو ورد بياه الدود ميد أمي مقالا قوتو تن دكا تاتي جرا nama hedduudhaan dhumee qabeenya hedduudhaan barbadaawee keessattuu warreen dalagaa katiyaa dalaguu warreen kararra deddeeman miidhamuun ni malchiisaa nama keenya ciraan godhin jenneeti du'aa goonaafi namoota hedduu dawulee na barbaada ture caffee atoo nagaan baatee je'eeti an nagaan beetiin jira alamtuu dangartu bakkaan deemuundaa kheyrii malee amtuu dangartu gaafa tarabbii dhufte garuu Eisa oltus, semi sentus, dachi sentus jalambat. Gafa guyan kege. Haga guyan kege tigaru wata kelle serengal wata kelle tatu. Rabbi rahad dada. Wan takatakan dubachur af de ma'arrantana. Mangistin Ethiopia da hogganan naftanya da Abiyi Ahamad. دولا ديميتي أسو دولسي الراجلي خوتي في الرامباسين أسو قطائي زناشين وسلام عليكم من جين جردو في أسو إني آدن نوت آهو يوخا أدو إنجفن نوت آهي مين فتن جري لفني الراخاسي جردو في دوبر راك أبتي أسو إني ميديان إثيوبيا دا إنجفن نو فيكتوري أركني جن أسو قباسرين فتن جريدو في أفانت تموري جتشو أفانت تموري أكملته عملين شبتي ربي كسنا مدني أرونين دبتشو الأفديمو وانا الداتي لولي خلقو التوفادي مميت لا هدو أو جنس أفور أفتاجر خيني وان كده بل إفني على اللوميت لا هدو جين أرانتنا نفتنيان يوخا وري أمارا وري سرنا أمارو مادا نفتنيما دا سن ديبسي إثيوبيا سبتكم بلتو إثيوبيا أمنتي تك أمنتي أرثوذكسي داتين بلتو إثيوبيا أفان أمارا دبتو إثيوبيا تباب أمارا قفا خاتو ومود أف ورق أبسط جروخوني أرانتنا لمي تغريدا تغري تاني يار بماليف تغري تاني وممني برغو جران ماليف تغري تاني وممني لمي تغريدا كاكابادا جران تتغري أسوين قرو تا أورمو دا أمني أورمو دا لفسا مقالا فنفني دا خيستي نمني خيني هي يسك أبين ينكو فنفني خيسا هنجي واقف قبال لكام ورين من الراخري فتن جيبين كريفتن أبارتمنتين كريفتن هندنو أمارا ولتي دا جرخنا كبا غراغي دا كبا نفتنيا دا كبا أدري دا كبا مالتو كبا سورا كبا يچون نمني خيني مقالا فنفني دا خيستي مقا أورمو دا يوخا متاوكيا يوخا ايدي أورمو دا غرسيفتي من خريفتشو أكن دن ديني نم ميقا بيغ سن كيسا ميقا خيساني بيغ نمني أورمو دا مقالا بيسا مقالا وريقما فيتور مقالا إرتلو مخيستي مقا أورمو دا يوق أباتي من خريفتشو أكن دن ديني ميقا خيساني تو بيغ كمال قرسيسا واني أران تنا تغري مدچاد آجرتوتون بورو أورمو آفتيسي جتشو واني أما تغري رقها جرتوخوني بورو أورمو آفتيسي وان هم لولا خيستي وان هم چاد بداد ديما ملي واني كاچ إلاد ديما جرتو هنگا أبي أحمد أچر راخا أوتي
hanga sirna nafxanyaadhaa hamataa ol qabate kana mataa keessa dhooynee torban dachi dabarsinutti hanga ummanni Oromoodhaa lolee injifatutti nagayni tokkollee jiraachuudhaaf hin taa'uu jechuudha. Kana sammuu keetti ifimuudha qabna. Dhugaatan waan nu taa'a waan as deema Abiyi biyyaan tolchiyeeti guyyaa dhuferraa eegalee badhaadhinni amma inni nu dhiisee jira. Waa'ee badhaadhinaa haasa'uu dhiisee jira. Waa'ee dammaramuudhaa haasa'uu dhiisee jira. Waa'ee arungaadee asharaa juus dhiisee jira. Amma opiniyoon dubbatu warra. Opiniyoon umma dhaabdee jirti waan arungaadee asharaa Biilxiigina ودفيت مرة جنسان أوبديونو ما يفتي عبد جت إنك عم فتن ما أبي أفاني وجتشي بداري جنبو أوبديونو ما بداري يفتي جت بيجي اسمنا خرا بدارينا بيجي خرا ديجومسا خرا والناتنسا خرا والفتنسا خرا أجابو أبار كونكو بيلا أبسو واميك أجيجريتو أبي بيجي لاكيتي أجابو أبار رب اللي نقبل تدبلي في بونا نمني لفرع وماجر زمن أبي تقرين أمد ديدمي تربة قافة بلشته هنجا أمد سدير أبي كنا أبار سن جرينين قالوا إني نمني ركنني جتشو بدأ إني أبي جو بيا أدان ديجي سبهم داو سبتو كسبة خاني في دينه قوله هيوما دفيده نمني برچوده ددبه منين برنوتا چوفمن منيداتن مني والانسا چوفمن نمني خيني والانس دبه جريني قالو سمي سينه نمني نياته بتچو نياته جراچو ددبه جرا هانغ گرتي تقو هانغ تقا متني گرتي جرجا اسانو مغبن hojjettoonni mootummaadhaatuun dubbatan malee isaanuu agaban waan ilmaan fi kennanii ilmaan fi jaasaniin hin qaban yookaan qabaachuudhaaf hin ta'an within short time yeroo gaabduu keessatti qabaachuudhaaf hin ta'an namni hojii dhabee taa'u jira harka maratee barsiisonni hojii dhaban ogeeyyii wal'aansaa hojii dhabanii jiran biitti garan deemaadhaa jirti eega Abiyi aangoo qabate wanni ta'u jira waan kana nama ija banatee ijaan waa laaluuf eega Abiyi aangoo qabate biitti kasaaraa keessaan baane keessa seente jechuudha. Kun maaliif furmaanni Abiyyii fi OPDO damassasuu qofa. Abiyyii fi nama Abiyi deeggaru warra mootummaa tana keessaa qooda qabu haadaan guuranii gaafa san biittitu nagaa argachuudhaaf teessisan argachuudhaaf maal fe'isan achi ga'uudhaaf qabsoo hadhooytuu barbaachisa. Ummanni keenya alaa fi keessaa qabsoo hadhooytuudhaaf if qopheessuudha qabu. Waan qabuun waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu waan qabuun waraana bilisummaa Oromoodhaa bakka inni gahin gaheenii waraana jaarachuu dhageeffadha kana booda dhugaa dhulti harargee keessatti waraana jaarachuu qabu waraana uummachuu qabu namni harargeedhaa abbootiin qabeenyaa harargeedhaa diiyaasporaa harargee keessatti amuduraan dubbadhama si dura marroo caalu uummateechi keessaa if keessaa dhalee waraana cimaa jaarachuudha qaba dhageeffadha. Arsiin lafaa haatee arsiin abbootiin qabeenyaa arsii diiyaasporaan arsiidhaa walitti dhufee marroo caalu arsii keessatti jaaree gootummaa arsii ta dursan deebisee garsiisuu danda'uudha qaba. Yoo san hin goone we are not ready. Jimma keessatti akkasitti Oromiyaa kutaa hunda keessa akka dhiyaataniin qa'ee teessan keessatti waraana uummachuun dirqama. Harargeen yoo waraanan uummanne saniin madaalamta saniin laalamta. Tuulama keessatti ijoolleen tuulama lafaa haatee waraana san uumuu san boodaan Oromoon irra gargaarti. Irra wal gargaar. Bakka waraanni laaffatee jiru irra wal gargaaree wal jabeessin. Garuu qa'ee tee keessatti humna roorroo sirraa dhoorkitu qabaachuun dirqama. Waan kana sammuu qabadhaa maybe amma isin galusa. Humna roorroo sirraa dhoorkitu humna kabajaa si gootu humna nama haatee jees gumaa si baaftu qa'ee tee keessatti yoo jaaratteen qabaanne biitti karaan deemaadhaa jirtu karaa badaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa wal arkaadhaatu magaalaa Finfinneedhaati. Garuu qa'ee hunda keessaa
dhufee finfinneetti wal arguudha qaba tokko rafee tokko lolu tokko rafee maa eegan marroo wal gaqiisiru maa eegan marroo wal gaqiisa he is doing fantastic job waan gaarii godhaadhaa jira arra namni wal gaqiisitti nama jeese at yoo xiqqaatti gumaan isaanii kafalamu achi waan guddi bakka jirutti waan gaarii dalagaadhaa jira ati harargee teesseetti marroo chi jiru abdatta marroo san ati ifi haatee dhaltee uummachuu hin dandeessu kana gaafii if gaafadha keessattuu warreen diasporaa jirtan kana if gaafadha gaafii kana if gaafadha wallo marroo mataa ifi oromoon faaruudhaan qarxam wal gooti gaafachi wal jalaa dhaabbattees torban dachiidhaa wal keessa arraan tana marroo dhafaarstan marroo dhibba uumoo soo dandeesseetii marroo tokko faarstan we can create 1000 marroo oromiyaa keessa nam tokko faarsuudhaa miti nama akkasii uumuudha xiiqii keessa galtee jabaa oromoodhaati gurbaan kuni jabaa akkasaa hum tokko horachuu akkamitti dandeenya harargeeniif gaafatte arsiiniif gaafatte gootummaa durii maa dhaadatta gootummaa dur jooleen arsiidhaa gootummaa gootan duru hawareegamee garaa dachii galee maa dhaadattan amma goonni akkasii arsii keessaa bahuu hin danda'u that impossible if keessa dhalchuu hin dandeessani gaafii kana if gaafadha gaafii kana if gaafadha harargeen zalaalam elemoo qilxu jaarraabbaa gadaa ammaan tana if keessa dhalchuu hin dandeessani waraanni gujijjaarame waraanni wala keessa cime asitti cimumaa dadhaba it is because of your weakness maallaqa kee dhaqii qayeeteetti invest godhii waraana uumii jaarii jabeessi cimsi then you got respect gaafas kabajaa qabda teessee nama faarsuudhaanii miti teessee nama abaaruudhaanii miti teessee kaan xiqqeessee kaan ol kaasuudhaanii miti yooni qayeeteetitti hojjette yoo waraanni kee gobeelle keessaa ol banii gootan kee diina ciciibsan atilleen bakka jirtu mataa ol qabattee deemuu dandeessa jechuudha. Sigaltee rakkinni Oromoon qabdu wal faarsuudha. Tokko kan keessaa ol ba'e faaruudhaan wanta akkasii faarsid eenyu leencoo lataadhaa 1991 hanga 1993-4dhaa dibbeen leencoo lataa galaasaa harka dhaafii ture. 2014 ranga 2019 Jawar Mohammed amma booda kana marrood Jawar Mohammed ka Oromoo abdatee rabbii fi ummata kanaan abdadha je'ee gale Oromoon akkam goote akka inni taateefi arra nam meeqaatu waa'ee Jawar dubbata arra meeqaatu beellama Jawari seene san guutaadhaa jira arra meeqaa sagalee taafii jira arra miidiyaa hangam takkaatu dhugaa Jawar hidhameef kana ol baasee dubbata ummanni keenya ummata akkanaati marroodhaas maybe the same thing marroo arraan tana waan miidiyaa irratti bahee ol bahee dubbatuuf waan gaasan cichee gaaratti hafeef murannaa isaa laallee arra faarsitan yoo boru galma ga'uu dadhabe warri abaaruus Oromoo beekadha kanaafuu akka akkas hin taane marroo gunju fakkeenyaaf hin jedha marroo kana heddummeeffachuudha qabna harargeen marroo 5 fi jajaarattee if dura deemuu danda'uudha qabdi arsii fi baale marroo 100 jaarachuu danda'u qaban yoon jaaranne gootummaa sun gootummaa kijibaati jechuudha wanni duraas innu tanuma kijibaati jechuudha tasobaati maaliif namni kadu'een dhaadatu kadabreen dhaadatu faayidaan qabu takaleetiin zalaalamatti ambar akkasin ture an akkasin ture amma hoo ati akkami maaliif jirta gaafin tan takaleedhaa insi gaafate gootan kaleedhaa dabarsan wareegaman nuboonsan seenaadhaa boltaa maqaan isaanii kaarra jiru maaliif goota if keessaa baasuu dadhabeedhaa waan kana
Oromoon ganda jirtutti if gaafadhu. Kutaa jirtutti if gaafadhu. Afooshaa keessa jirtu keessatti if gaafadhu. Magaalaa jirtu keessatti if gaafadha. If gaafadha wayfinja. Yooni marroon dhufeechi walla garraa ganaa siqee ol dhufee ol siqaadhaa si bilisoomse. Ati maal faayidaa qabdaahu? Maal faayidaa qabda? Yoo arran gargaariniif, yoo arran irratti hin qabiniif, yoo arra wajjin dhaabbatin, yoo arra waan inni godhu kana dorgomteenii xiqqii keessa galtee anaatu eenyu godhatee hin goone. Boroochi dhufee si bilisoomse. Ati duraanuu gabre jechuudha. Gabre. Maal faayidaa qabda? Diinummaan si bulchu qabaa'u. Kee ta'us yoo achii dhufee fagoo sanii dhufee marroon Arsii bilisoomse, marroon Harargee bilisoomse. Maal faayidaa qabda? Dhugumaan buluu qabdaa'u. Waan marroon faan godhan sammaa asiin gooneeti. Maan eegal? Hai. Dhaloota ammaa keessa goon hin jiru. Kana mataa walitti qabannee wal gaachuu qabna. Qabsoo keessatti hiriyaan wal dorgomti. Xiiqiidhaan. Maa abaluun caala. Hojii gaarii dalaguu keessatti namni wal dorgoma. Akkasitti deemaadhaa guyyaa 18 fundraisingii woboodhaati jira magaalaa Dallas, Texas keessa. Fundraisingii woboodhaatu godhamuudhaaf deema dhageeffadha. Warreen naannoo kana qubattan fundraisingii woboodhaa jira. Asumarraa eegalti. Qoodarraa fudhachuun asumarraa eegalti. Humnatee ijaarachuun asumarraa eegalti. Guyyaa 18 saftii adeemtu kana fundraisingii maallaqaa woboodhaaf guuramtuutu jira. Koottaa warreen naannoo kana qubattan qoodarraa fudhaa irraa hirmaadha. Yeroo kun biyya keessaa lubbuu nuu kennu. Yeroo kaan kaa'atii ijaaramaadhaa lubbuu teessan mooreegaa jennee asirraa kakaafnu nuti immoo maallaqa keenyaan cinaa dhaabbachuun dirqamame. Dirqama. Kun silaa waan wal kadhannuu miti. Waan aboo rabbii jaakoottaa aboo ati dhageenye ati dhageesse yoo dhageesse just go deemiti kenni. Eega dhageesse dhaqii kenni ani dhageenye anatti himne wayii aruuza. Way aruuza way diggisiidha way bakka nyaataati annin qaaniidha akkamittiin dhaqee nyaadhaa naa huyyaamne akkasii miti siifi dantaateetii fi Oromoo taatee uumamte eega Oromoo taatee uumamte silaalti Oromoon guyyaa sadoo qofaa miti kan wal barbaaddu guyyaa qananii qofaa miti guyyaa raahaatii miti guyyaan kun guyyaan waa'een gargaarsa waraana bilisummaa Oromoodhaa kaate Oromoo ta'uu keetiif silaalti gaafa dhageesse dhaqiitii gumaachi dirqama namni sitti kennine dirqama ati ifitti kennitu dirqama uumaan si kennite jechuudha dirqama dhaloonni sirra kaa'ee jechuudha. Kanaafuu guyyaa kana warreen Daalaasii fi naannoo kana qubattan fundraisingii woboodhaa jira koottaadhaa qooda irraa fudhaa waraana keessan gargaara. Samboodaan sagantaa boharsaadhaa jira. Wallisaan keenya angafni guddichi Khadiir Sa'id kolkolee meeshaa tuman kana walitti qabatee ummata Oromoodhaa kana hawwoo gargaaruudhaaf dhufe kana boharsuudhaan qabaa jeeti dhufee magaalaa Daalaas jira jechuudha. Dhageessanii wallisaa Khadiir Sa'id dhufee magaalaa Daalaas jira. Ummata kana eega isaa hawwoo gargaaruudhaaf walitti dhufan anis dhaqee boharsuudhaan qabaa meeshaa walitti qabateeti dhufee isin boharsuudhaaf as jira. Achumaanuu hawwoo gargaartanii achumalleedhaan bohartanii deemtanii jechuudha. Koottaadhaa qoodarraa fudhaa waaniin dura kaasa kan gaafadhaa. Rooroon hammachaa deemti. Dhumaatiin hammachaa deemti. Wareega adeemuuf if duratti qophaa'uudha qabda. If duratti qophaa'uudha qabda. Itti qophaa'uun jalarraa eegalti gubbarraa miti. Waa'ee Finfinnee haasa'uun furmaataa miti. Namuu waan qa'ee fi haasa'uudhaaf furmaata. Maybe waliin galtan ta'a. Waan hin jirsi hin galu. Waan Finfinnee qofa haasa'uun furmaataa miti. Muka jalaa ol korta gubbarraa gadi hin kortu. Qabsoo diina kee kan balleessuu eegaltu dura qa'eetee keessaa qa'eeteetti bilisoomsuu eegaltaa jechuudha. Akkuma wallaggammaan tana zooniin 3 moo 4 bilisoomtee jirti. Qa'eerraa eegalan jalaa eegalan. Dargaggeessi
wallaggaa qa'ee fiiti xaaruu eegalee jechuudha. Akkasii khee arsii qa'ee tee xaari. Akkasii jimma khee qa'ee tee xaari. Akkasii wallo khee qa'ee tee xaari. Akkasii harargee khee qa'ee tee xaari. Maallaqa khee qa'ee teetitti investi godhe. Qeyroo qa'ee teetii tan qawwee dhabdee gaara keessa deemtu qawwee biteetti dhiite waraana godhe. Barkana harargee keessa qeyroo meeqaatu gaara keessa deemaadhaa jira. Meeshaa dhabdee, hoggana dhabdee, nama dhabdee. Isaan san joollee qaraate, joollee baratte, joollee yuunivarsiitii baate. Isaan san jaariiti itti hidhii nama godhi. Gaafa atillee bakka jirtu mataa ol qabatee dubbatte garte. Hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaayee rafaa jettiin Oromoon. Gaafas mataa ol qabattee dubbachuu dandeessa. Kanaa ala ifitti kijibaadhaa jirtan. Ifitti kijibaadhaa jirtan. Namni waan samii jiru abdatu osoo waan as lafa isa bira jira tan laatee tuquu danda'u osoo as bira jirtu waan samiin abdatu.